Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessanii baga birraan isin bareete jechuu egaa guyyaa har'aa shamarran Shinooyyee waliinidha kan inni turtii taasisu. Shamarran Shinooyyee kan egaa namoonni mana isaaniitti affeerrataniitudha kan isaan jiranii keessa seennee wanta jiru sin daawwachiisaadha kan nuti isin faana turru. Qophicha qopheessuudhaan kan isin faana turru ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Tolasaa Bultiidha. Keessa seenuudhaan waan jiru akka isin daawwachiifnutti turtii keessan waliin qabaadhaa.
Ini bisa ibu kita. Ayah wakauma kasar magar wakasar gamburana wakaci caburati wakacafe oromo wakamukude wakamukubracha naganuch naganuch. Kama mata nuraga. Bari debu jalan. Nuwas. Yawak nagamba ni naganugachi. Kegu bute ege gutu sa kemi. Yawak ati kopesani ege niron duma dandi sani ra. Karasani ramurtu mikanyarra eki jawa katinaga kenni ijoollee isaanii guddisiif nagaa nagaan hagalan jaara isaanii bakka guddaa haa geessu akka isaan nu simatan kanatti yaa waaqayyooti gala isaanii baha isaanii yeroo hundumaa nu siman ani kanumaan beekaa kan beeku waaqayyoota guutuu gadaan qofaaf rabbina. يا رب أيامك تنبلي برا ولتنبلي ورب فين قمتي سكان اللي قمتي ورا قمتونا كانت تكوبسي يقول لي أنا قمتو سامي قمتو قوتو بدي كبايت ربي عقود كبايت ربي عقود انت يلا ربك على هذا Kasihnya jangan percaya, kasihnya jangan percaya. Wah, ina kan lucir kan nagan wah, kan angguya kan lucir kan nagan wah. Amal raha kan, tulan takap, berarti bisa seperti itu kerjaan wah. Aku makai kenya nagan istaniti, nagan mana kesan tigala. Ayana kana, ada kana biksi sudah, wali kali katani, arah mulisu kesanif, Rabbin Simberahat Rabbi simberahat isina budis data fusin dain jida simbera darbin akan jenera behajat matin kechan ada kana hingatin akka ada kana tagarsisu duftaniti nagama kechan haduf ija sillalte ija hama sillalte qoretanak ija silla amala sillalte qoretanak ufusin jala hakas udada bakan tola rabbi tabut
isinitti haa deebi'uun jedha asumaanis baga geessan isiniin jechuun barbaada. Baga waliin hungee baga nagaa dhuftan. Maqaa keessan mee nuuf himaa. Maqaan kiyyaa Nugusee Damii Jimaa jedhama. Naannoo kanatti dhalataa naannoo kanatti fi qotee bulaa naannoo kanatti. Mee aadaa Shinooyyee kana durumaan beektu moo akkaataan itti nu simattan adda ture aadaa isaa durumaan waan beektaniif immoo akkamittidha? Tarii ganamtitti hidhanne abbootii keenya fi haadholii keenyaan kan jiru ture akaakilee keenyani amma jidduudhaa irraaffatamee aadaa biraa hordofaa turre amma immoo rabbi yaa galatu nutti deebi'aa jira. Sirriidha nutti deebi'eera dhuguma addaan citee ture aadaan kun Finfinnee keessatti akkasitti haala kanaan faarfatamuunsaa ho'amuunsaa sabni kamuu aadaa adda addaa qaba sabni Oromoo aadaa isaa Finfinnee keessatti beeksifachuun faayidaa akkamii qaba jettanii yaaddu? Natti akka kiyyaatti baay'ee gammadaa baay'ee natti gammachuu guddaa natti dhagahama ol danda'ame guyyaa guyyaadhaan iyyuu aadaa keenya kana odeeffanne jechaa fayyaada hin deeggarrasi akka guddatu barbaarra. Ayyaanni kun kan Finfinnee keessa deemamee sirbamu kun Shinooyyee qofa moo ayyaanni biraas jira? Namoonni adda addaa aadaa isaanii ibsachaatuma turani kan keenya tawwaalame malee sabni biraa ibsachaatuma ture. Amma immoo rabbi yaa galatu Finfinnee keessatti adeemsifamaa jira. Baay'ee agarra waggaa 2-3 kana keessatti itti cimee jira barana baay'ee nuti gammachuu guddaa nutti dhagahama. Shamarranis haa ta'u ijoolleen goobeellee akkasuma jiru. Isaan akkasitti ergaa dabarsatan ni qabdu. Wannan ergaa dabarsu aadaan keenya aadaadha, aadaa bareedaadha, aadaa fokkisaa miti. Aadaa ganamtitti marga jiidhaa qabanneeti malee gogaa qabanneeti miti kan deemaa jiru marga gogaa qabannee deemnu aadaa keenya masqalatti qaamnetti bara haaraa qabannee abaaboo dhowrratti kan keenya aadaa keenya agarsiisaa jirru namni martiin iyyuu aadaa Oromoo san dhisee nufitti akka garagaluun ergaa dabarsan. Egaa maaddiillee qopheessitaniitudha kan isin manatti nu eegdanii durii maaddiitu qophaamoo qarshiitu laatama ture? Duratti akka haadholii keenyatti kan dhaga'u akka akaakilee waan keenyatti kan dhaga'u dhadhaa dibanii shamarran dhuftu sun dhadhaa dibatteet qunnii daddarbiteetu deemti maallaqni waan kennamu fakkaatu ammallee nyaataa fi dhugaatiin mana Oromootti waan dinqisiifamuuti. Koottaa buna dhugaan aadaadhuma Oromooti ayyaana dhiisiiti gaabbiraatiyyuu mana Oromoo gaafa seenan koottaa buna dhugaa jedhee Oromoon daadhii obaasee cooma laatee fi ani kana siif hin malu kanaa miti kan kee jedheet Oromoon garaa qulqullummaa isaatii fi kennaa ta'uusaa kan beeksisu ani kana siif hin malle waan kottee irra siif jedheet waan manaa qabu san laataaf kun keessummaan dhufe afaan duwwaan deebi'uusi. Mana namaa seenaniitu bishaan malli si bara jedhanii bishaan iyyuu kennanii baasu wanti biraa yaafuuti kanaaf malee nyaataaf dhugaatiidhaaf yookaan immoo kadhaadhaaf miti ilmi Oromoo yookaan immoo shamarran Oromoo takka kan mana deemtu aadaa ishee agarsiisuudhaaf bagatti singee jettee baati malee nuti nyaataaf dhugaatiidhaaf walirra hin deemnu aadaa bagatti sigeedha kanaaf deeman. Egaa akkasuma nyaanni qophaa'eerraas eebba jira eebbi yeroo mana seenan ittiin isaan eebbisan jechuudha yeroo simatan eebba sana keessaa muraasa yoo beektan. Bagatti singee ayyaana waggaa gaarii isin haa ta'u bakka akka qe'ee keenya dhuftanitti mana nagaatti galaa jiidhaan dhabinaa'ee akka qunnee fidanii jiidhaan nutti darbitanii deemtanitti aadaa keechaan akka nutti calaqqisiistanitti aadaan keechaan haa guddatu jedhanii eebbisu. Ulfaadhaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ameen baga nu geesse. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya shamarran Shinooyyee waliin taasisne egaa kan ammatti daawwachaa turtan ture egaa akkuma argitanii nyaannee dhugnee taphanneetudha kan nuti mana sanaa ba'aa jirru qophicha qopheessee kan isin faana ture yaani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Tolasaa Bultiidha irra deebiidhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.